Yesus Kristos. Gobal Yesus ilma malee waaqaa mitiimi. Yesus ilma waaqayyooti waaqayyo. Kiyyo amma kiyyo na seenu deemte vivo. Yesus ilma waaqayyooti malee waaqaa mitiimi. Ilmi waaqa waaquma ka akkuma ilmi bofa. Ana akkasin jedha. Okay, ilmi hattuudha. Eega. Ilmi hattuudha. Eega. Ati hattu yoo taate hattu dhalchita. Eega walitti darban beektu ati sanyiin. Okay, namni nama dhalcha. Nami nam dhalcha. Waaqi waaqa. Maryam eenyu? Maryam nama moo namaa miti? Maryam nam. Nama dhalchite moo dhaga dhalchite? Kanaaf Maaramirraa dhalachis. Deebis. No. Nama. Gobas Yesus deebis ammas kanas. Nama dhalchite Maryam. Hallelujah. Eebbifame gartee. Allahumma adi qawmi fa innahum la ya'lamun. Deebiste. Hundana deebiste. Wallahi kii galchite. Ummata kana kharbaan. Waaqayyooti moo seytaanaati? Yesus Kristos ilma waaqayyooti. Gobas siifi Yesus obboleeyyanii moo obboleeyyanii miti? Anaaf Yesus Kristos namummaadhaan obboleeyya. Obboleeyyanii gobas haati Maryam maal siif taati? Ani Yesus Kristos amanuu kootiin obboleessa. Gurbaa ani sanis Maryam maal siif taati? Egaa obboleeyyan taatan harmeen teessan takka. Maryam haadhatti na oltika. Haadha sii taati si deette. Haati gooftaa koo Yesus Kristos anaafis haadhuma. Haadha si deetteen siin jedhe. Haadha kabajaati. Haadha kabajaati sin deenne kanaafu siifi Yesus. Haadha jedhanii moosa. Okay. Siifi Yesus karamiin obboleeyyan taatan. Karaa Maaramiitiin kan namummaadhaan dhalachuu isaatiin akkasumas. Nama. Okay. Atis anaafetis obboleeyyanii bar. Anaafeti obboleeyyanii bar. Obboleeyyan sabaa obboleeyyan Oromooti miti. Anisatti amanuu kootiin akka inni ergamee dhufe. Obboleessa koo kan namummaa kan sabaati moo obboleessa koo namaati moo karaa namaatiin karaa sabaatiin miti moo yes or no? Anamma sanyii koo geeddaradheera. An sanyii waaqarraa ta'e. Sanyii kee warra waaqaati. Ammas dhiiftee biyya lafaa. Mattaawaaqiyaan kee ol qabime. Kuno Yesus Baasaboora kee ol qabine agarsiisi. Kuno lammaffaa Qorontos boqonnaa 5. Baasaboorri kee United States of America jedhamoo United States of waaqaa jedha. Temporary that's bro. Okay. Amma ye gara ilma waaqayyoo jedhutti deema. Wangeelarraa ragaan si kenna. Sirraa wanni jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsi namanta. Ilma waaqayyoo akka ta'een amanu, ilma Maryam akka ta'een amana. Amma gara ragaan si kenna. Maal ragaan akkaniti? Yesuus irraa ani ilma waaqayyooti Yesuus kan jedhu fidi. Akkaati gartee hafuura sobaatiin jirtu ragaa sitti. No asasiin hin jenne. Ilma waaqayyoo guuyattu Maryam Yesuus yoo argite maal jettiin apostol? Maryam Yesuus Kiristoosin yoo argite moo? Maal jettiin? Ilma kiyya jetti ka. Gobas thank you. Yesuus Maryam yoo Yesuus kiyya leni jettiin. Inni fidda akka jetteen. Yesuus Maryam yeroo arge maal jedhaan? Haadha too jedhaan. Yesuus gartee waaqayyo abbaa yeroo arge maal jedhaan? Abbaa ko jedhaan. Abbaan Yesuus yeroo arge maal jedhaan? Ilma ko jedhaan. Maryamii fi waaqayyo abbaan yeroo arge maal waliin jedhan? Maryam jedhee shi waama. Yesuus Kristos. Abbaa manaa koo haadha manaa koo maaliif waliin hin jenne? Maaliif waliin hin cifne? Maaliif haadha manaa isaa miti? Ilmoon tuni tan Maryamii fi tan waaqayyo abbaatiimi? Waaqayyo dinqii godhe karaa ishiitiin akka dhalatu taasise malee waliin hin cifne. Kanaafuu Yesuus dinqii uumama waaqayyoon dinqii godhe argamsiiseemi? Yes, dandeettii waaqayyootiin argama. Gobas akkasi kana jennee gartee. Kun dinqii rabbi uumama walii galle finne. Kanaafuu waaqayyo argamsiise Maryam irraa dhumatti abbaa malee. Maarri walii galle jedhana. No walii galle bar kiyyo. Ani kiyyooti keessa na keessu ifi keessa si deebiseetiin keessa nyaadhamta. Suni ittuma deemni laalla abshir. Boolla yoo fi qotte boolla san ofiif itti kuftaa namaaf gartee waan hin godhin jedhan ofiif itti kuftaa abuwaa fi wanta godhatee jedhe. Uummata kana duratti wangeelatti nama naan jedhe. Dubbisi fidi. Amma Yesuus akka waaqan ta'in walii galle. Dhaggeeffadhu. Ilmi waaqayyoo eenyummaa waaqayyoo of keessaa qabu akkasumas immoo gooftaadhaa fi waaqayyoo Abbas akkate ragaan naafi dudeemtu maali? Boqonnaa kam? Kudha afur boqonnaa meeqa? Jaha. Boqonnaa kudha afur lakkoofsa tokko. Okay, sii bana bareeda. Bakka anan jaaladhu naaf iddoo bakka sanatti sirra kutaanis. Daf. Yesuus itti namana abbatti sin amana seexaanillee jiraachuu namana atitti illee akkati jirtu namana
ibidde se ka jiru uumamni Oromootti illee ni amana waan ittiin amanne hin qabu amanuu jechuun waan itti akka ni jirteetti amanu Yesuus jalqaba barsiis dhaggeeffadhaa akka jedhe Waaqayyotti amanaa jedhe eenyutti amanaa jedhe Waaqayyotti amanaa jedhe Waaqayyo maal ta'u itti amanna Waaqayyo waaqa ta'uu isaatti abbaa ta'uu isaatti Gobas Yesuus Kiristoos natti amanaa jedhe Yesuus maal ta'u itti amanna ilma Waaqayyo Bakka ilma Waaqayyo qofa akkasumami waaqa mitimi ilma Waaqayyo waaqa mitiin jedhe waaqa ta'u itti amannuumi ilma Waaqayyo ta'uu isaanii amantaare Abboosan ilma Waaqayyo jechuun nama abboomin Waaqayyotti kan wangeela keessa ilma Waaqayyo kan jedhamu hedduudha yoo gartee nama Waaqayyoon jaalate abboomin kan jechuun ilma Waaqayyo akka ta'e ni fudhadhaati ilma Waaqayyoon dhalche ta'uu hin fudhadhu ilma Waaqayyoon uummate ta'uu anis akka wangeelaatitti ilma Waaqayyo ta'uu hin beeka explain naa godhin jennaan Yesuus ilma Waaqayyo ta'uu itti namanu ayye argitee qabamte laaligaa wangeelatti na dhaggeeffadhu Yesuus ilma Waaqayyo ta'uu natti amanaa jedhe arra harka kee ol kaafta sitti halo olla dhaggeeffadhu apostol na dhaggeeffadhu dubbuma Yesuus didu jirte Yesuus akka jedhu Yesuus itti fufee barattoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amana Waaqayyo kamitti amana jedhe abbaa isaatti kaase laaftuu beektee qortii okay abbaa kana malee Waaqayyoon biraan ni jira hin jiru waaqa tokkicha malee yoo dhufe dhaggeeffadhu irraa baana ka Yesuus namni Yesuus waaqa jedhu dhugaadha moo soba dura dubbisi gara biraan deemina no irraa hin deemu Waaqayyo kan rawwadi galla olii waan Waaqayyo irratti deddeebinu olii ilma Waaqayyooti seenna ilmaan Waaqayyo wangeela keessa kan jedhamu waa'ee Waaqayyo waa'ee abbaa isaa fixine amma isa waa'ee no kana irraa olii ati Yesuus akkati waaqan jannatti irraa boodeema Yesuus Waaqayyotti amanaa jedhe Waaqayyo kamitti amanaa nuun jedhe Yesuus abbaa isaatti ka abbaa san malee Waaqayyoon biraan ni jira hin jiru namni dhufee Yesuus waaqa jedhe dhuga dubbate moo dhara isatti dhufna amma gaafii biratti no hin dhufne deebiin barbaad no I say no brother please akkana manna deebise namni Yesuus waaqa jedhe Yesuus Waaqayyotti amanaa jedhe Waaqayyoon tokkicha akkuma reefu si dubbise tokkicha abbaadha jedhe namni dhufee Yesuus waaqa jedhe dhuga dubbate moo dhara dubbate dara dubbate kana sifa Allah Allahu akbar wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa Allahu akbar Waaqayyo galanni ta'u hallelujah dhumatte Yesuus waaqa arrabooda hin jedhin ana si gaafachaa jira amma darabe kotti darbite